jechuudha firaa dhuufuu fixachiisee jedhe yaa rabbi kiyya ani dhugaan dubbadha yoo gurbaan sun caaltuu gadhiisin edaa dhugaa rabbii jechuun waan inni ajaa'iba jechuudha rabbiin isin furde nama dhiira furdaa manna wallaahi dhasee qimamii akka sayidoo kan argatanii qimamii akka sayidoo kan hedduu kan agarrabe wallaahi dhasee maali yoo jettan akkitti inni dhuufuu fixate argitanii kaleessa giseenni fi guzaan ani isheen dhiisu ani seeqa edaa afaan kun homa takka an dhiira jedhee bar dhiirri haati deette ani dhiira onnee sibiilaa anaka kee miidiyaa irratti ol bahee nama harsee agarsiisedha harkuma dhufaatti sayidoon kee fuuluma isaa akkana hataate qabi jedhan kayyoo waayyo taa namni akka sayidoon jiru wallaahi billaahi lafa kanarra jechuudha itti kakadhaa jechuudha itti kakadhaa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu akkam nagaa keessanii fayyaa keessanii. Akkam nagaa jirtu isiniin jecha. Sayidoo haati deette badhuguma si deette arsicha warqicha jignicha warra kaan rafarrafe fixe jechuudha warra sumayyaa walitti yaafattee gruupii uummatee ammallee dhufe ka firoo jedhanitti dhufe ka firoon akkan godhataa dhufe qalmee baase dhiira furdaan jaallatina shamarra yoo qalbii qabaatan nama isin arisa deerge dhiira furdaan onneen qabdu wallee sirra deebisuu hin dandeettu qimamii akka sayidoo kana horaa lafa kaa'an ilma keessan gaafa godhaltan akka sayidoo kanatti godhan dhugaa sayid ani mee firaa waan inni ta'e argitanii kaleessa galgala dhugaa rabbii jedhe barkurbaan akkamatti kottee kaase an dhugaan dubbadha eenyuun nu tuqa nuti eenyuun nu tuqa akkana jedhe bar nuti eenyuun nu tuqa bum itti goone kaa nuti qimamiin gurbatti bum warra ijoollee 10 iyyuu bakka tokko tolitti rafarrafee bar sumayyaa nama meeqa bittee sayidoodhaaf nama meeqa fidde eenyuun fidde albeen fidatte cuuphee fidde waan akka godhuu dandeettu itti dhufee akkana waachaa fuuluma isaa xaayachaa goortammoo qaara nu gori jedhin gurbattii sanii aslimaa namni furdaan hoffaadha bara wallaahi namni furdaan amma shamarran illee shamarran furdoorra shamarran qal'ootu onnee qaba humna dhayii dhoftullee jechuudha namni furdaan kakkeef jedha dhiirri furdallee meema xaaxaat godhan bare kottee kaasee kolfe wallaahi akkatti an kolfe jechuudha dhugaa giseen gaafa duraa hoffaa safarii maali aba wallaahi caaltu kana rabbuu sitti hin qabini kana ilmoo akkasillee irraa argatuun garuu sin dabbaru jechuun namummaatti jechuun hin jiraa miti ila hoo argatanillee waan bakka kadhalatus barkama isaati wallaahi namni caaltu ta'e kana jedheetiin kana doofaa toomaa takka asii ol utaalee gurbicha dubatte godhaka wayyoo jedhe xaaxaat jecha dhiirri nama harkatti waan taate malee akka dubartiin fiidu bargise amma wallaahi dubartiin fiidu lola gizee wannoo tokko yaadattane lola gizee fatihaa fi bunii tokko handaara keessa safara keessa wal ari'aa turanii tokko bakka sayidoon gurbicha asuma bultulokka jedhe jechuudha baabate ka jala ani dhugaa rabbii sadin jaamete kaleessa galgalan ga kolfaman kolfini gaafa dura haaso namni onnee qabu mee sayidoo walaalta nagattiitan garuu gurbattiin garuu wallaahi sumayyaan dogongorte garuu immoo dhugumatti caaltuun firoorraa yoo gorte dhuguma iddilii qabdi dhugaa isiniin jedhe ilmoo yoo dhalanillee barka abbaatti baatu dhalani ilmoo yoo dhalanis jechuudha isin galee akkasiisan yookaan immoo hoffama dhala hoffama argata isin galee akkuma abbaan gowwaa ilmis gowwaa ta'a ka isin galee caaltuun amma kanaa jettee tumamte gurbaa kana jetteemu walaa nu desitae saalafumme video waraabbamaa jiraan arga saaluma maal jedhe fiigu hin qaanaa'u wayya gudee inuma bade dhugaa firoon jedhan inuma bade akkitti manattis galuun beeku akkitti uummata duras gabbayee deemuun beeku ani beeku gaafa duraa sanuu silaa muktaarillee akkasisa godhaa ture garuu immoo jechuudha garuu immoo muktaar nama fidatee dhufe gaafa muktaar nama fidatee dhufe maqaa jiraamiti akkanumatti nama fidatee dhufe
Muktaariin hin sodaate jechuudha quba isaa maaliifi Muktaarillee akkasuma godhagaa ijoolleen bara ijoolleetiif hinneena ajaa'iba rabbeeti ijoolleen Muktaaris sanuma Sayidoonillee sanuma ijoollee dhiiga tokkooti jegnochi naachisa akkas isin jechuu barbaada ani wanni dubbachuu dhufe otoo humna qabaanne haasaa bichaa rabbii nama dabarsin inni amma harka isaatiin ol ka'ee rakkoo keessa galee waa meeqa keessa seenii gurbaa hintu seeralleen si gaafadha jedhee ni barama Sayidoo amma jarattiin irrasiisuun isgoomis geenyetti kaadhachaa jirtee miti Sumayyaa ijoollee duraan agarsiisachaa jirtee miti ammallee jechuu firaanillee jechuu gaafa Muktaar gabbaye wanna hundu beeka akkas tartiiba ta'ee ta'a gaafa Muktaar gabbayee seera dhaqe firoon jedhan kunillee achitti firfir jechuun isaanaaf achitti firfir jechaan isaanaaf mii maal an ishee jedhe bar isiyyuu saaxilaa jira isiyyuu akka nama bakka nama caaltu wajji jiraatii nama caaltuun bakka an dubara isii argeen beeku maal jedhe bakka jira naataate jedhe isii salphisaa jira bar caaltuu amma bakkee na firaan jedhani akka nama caaltuun waan hunda taatee fi mallaqalleen ta'ee jaalalalleen ta'ee waa hundumaanu akka nama caaltuun taatee fi isin galee akka saasaa jira caaltullee salphisaa jira akkamitti salphisaa jira niitii namaati tokkoffaa niitii namaa tanamootu inni maaliif saaxiluun barbaachise akkanaatti akkana bira yuutuubii kaatanii akkana jaalatanii ani baran wallaahi nagarrame jechuudha dhugaa rabbii isin hin jaamine akka kaleessa kolfeen beeku isin hin jedhe dhugaa rabbii gaaf viidiyoo isaanii ilaala ta ar'aa'oo meemee wal jedhe ija caaltuu dura dhaabbatu heda buniin faa baramu buniin tokkoffaa buniin jechuudha dhaabrii abbaa feete mukaan gidirtee akkas gochuu hin dandeetti amma firoon akka dubartiidha jechuudha dubartii jechuun jiraa miti gisee tokko dubartiidha akkasanii obboleen keen dhugaa rabbi dubbachuuf ani caaltuu iddilii qabda gurbaa kanarraa goruu gurbaan kun illee sirra dhaabbatu kan goote narra dhaabbadhu jechuun qabda sin barbaadu bakka maaliif boruuf ilmu akkamii bar dhiira gaarii dhalanii dhiira gaariirra haasaa gaarii baratanii waa hundarraa baratan qabeenyi isaan laalii walla qabeenyi maal abbaa isaa qabeenyi qilee haalii ta'u bakka fedhe garumoo wanni isin jechuu barbaadu garumoo jechuu caaltuun dogongorri isii mallaqa laatti mallaqa qaba mana qaba qabeenya qaba laatti amma inni obboleessuma isaatu bar saaxilaa jira obboleessuma fi kanaayyuu firoon maal jedhe maal jeesinitti fakkaate obboleessa isaa jechuudha maal jee ani waa baay'een isinii ta'e maal sirra bakka nama saaxiluun jira miti ani maal sirra hambifadhe waa hunda isinii ta'e ati obboleecha kiyya ati akkas kiyya caaltullee saaxilaa jira caaltullee waan hin taane jechaan jira caaltuun akka nama isaa wajji turtee akka nama isaa wajji bakka mana tokko keessa jiraatanii jiruu raahaa jiraataa turan jaalala isaa kenniti niitii namaa jechuun inni iddoo isii waan feete yu taatee fi sattaruu qaba tokkoffaa gaafa Sayidoon ati muslima yoo muslima jedhe waa'ee muslimummaa garuu hin beeku odoo waa'ee muslimummaa beeke tokkoffaa niitii namaatitti hin deemu abbamman fedhee jechuun gaafa waa'ee islaamummaa keessa seen niitii nama harkaan qabatu itti waan jiraa miti hin barbaachu hin ta'u akka seera keenyaatitti isinii dubartiilleen immoo dogongorri isillee hamma fedhe Muktaar sagal yoo fuudheyyuu isii waan isa haqa isaa ofirraa qabduuf dhiira biraa jaalachuu hin dandeettu garuummoo olumaa kaatee akkasuu dalayte jenne gurbichi immoo saaxilaa jira namni akka caaltuu naa ta'e hin jiru waa hedduu naa taate waan namni ta'u hundaa sanii olitti naa taate jedhe saaxilaa jira jechuudha mee akkamitti nama akkatti isii saaxilee isii miidhu indoon inni bara caaltuu miidhuuf deemayyoo amma achi garuu firoon gara Musaffaa Muktaarillee hin bahu Saffaa caaltullee hin bahu arraf jedhamee amma waan inni dhufu ni argina isin jechuu barbaada viidiyoo keessa marati dhaaba laaki gochuu hin dagatina akhbaara jadiidaa wakaza maal janiyu arabi fadagadheen jira bar edaa fi jajit ene barasaleekum bajibaleekum viidiyoo jadiida akkasii jum'aa bareeda turre jum'aa gaarii dabarsine isin jechuu barbaada laaki share subscribe gochuu hin dagatina kowantii barreessaa yaada keessan kennadha isin jaaladha isin kabaja